guys, warri jireenya gaarii jiraattan hiyyeessatti hin darbina, hiyyeessan qeeqina, hiyyeessan jeeqina, hiyyeessaaf iddoon taane hin kennina. Hiyyeessi agabu bulu ni jira, kan akaa nyaate bulu ni jira, kan qixxaa nyaate bulu ni jira, kan raafuu nyaate bulu ni jira. Inni udaan jabaagu isa alba'u in arguu jedhama. Dhaggeeffadhaa isinittiin hima. Jireenya isin jiraattan hiyyeessi jiraachaa hin jiru. Wanta gaarii irra bulaa hin jiru hiyyeessi. Uffata gaarii uffachaa hin jiru. Dhiisa madaa isaarratti madaan dabalina. Hin tuttuqina. Hiyyeessaaf abiddi tuttuqaan jaallattuuti. Hiyyeessa hin tuqinaadha bakka. An akka kooti dhaamsa koodha kun bakka. Maaliif yoo jettan afaa gaarii irra afaan gaarii wayya bakka. Yoomillee tanan hiyyeessatti hin darbina bakka. Hiyyeessi mana kiraayii kaffalee jiraachaa jira. Wanti inni nyaatu, wanti inni dhugu kiraayiidha. Birriidha wanta ta'eef. Isin garuu jireenya faranjii jiraachaa viidiyoo hiyyeessi tokko hojjetu qeequun qabdanii koomentiin taane laachuu hin qabdan. Bakka irra darba. Yoo sitti hin tolle ta'e dafiti iskroolii godhi. Yoo barbaadde immoo bilookii godhi bakka. Dhugaan jirtu kanaadha bakka. Hiyyeessatti hin darbina yoomillee taanaan hiyyeessatti hin darbina yaa warra sooressaa.